Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Torab. Iddoo kaameraa gara gubbaa kanatti inni iskiriin shuutiin akkamitti kan kaafamuu danda'u. Haala kanaan turangaa kaameraan fuula duraa viidiyoo gizee haasofnuu fi wantoota garaagaraa footoo fa'aatti ka'uudhaaf bahin. Har'a immoo iskiriin shuutiin akka waliin tura laayik sheer foloo godhuu hin dagatinaa. Turtii appilikeeshinii kana argachuudhaaf asuma Google Chrome keessan seentanii iddoo search irratti find jobdetention.com jettanii erga barreessitan kanuma achii job jalqabarratti isinii dhufe kana gattoytanii ni hordoftoota kiyya search baringii kana irratti immoo qubee TN gootanii barreessitan taataa na search gootanii gabaabumatti gaaballinaan isinii fide haala kanaanii gizee suuraan tun isinii dhufte immoo yeroo tokko suuratan argattoytanii erga siigaa ballisee bakka appilikeeshinichi argachuu dandeenyu nutti agarsiisa. Gizee suuraan tun dhufte egaa haala kanaan irra gaddeemuudhaan soota iddoo install jedhu kana gattuudhaan argachuu dandeenya. Tole egaa itti fayyadamaa isaatis namsiisa na walitti tura. Tole egaa erga gabbuufattan haala kanaan dhuftanii single touch kan jedhu kana gattoytan.